password email keenya kan daganneetti argachuu dandeenyu isin garsiisa. Kan isin barsiisaa jiru eegumsa seenaa maatii chaanala keenya haaraa taatan subscribe godhaatiin dabalamaa jenna. Waan gara barnoota email keenya keessan seenaa mallattoo email keenya kan keessan seenaa mallattoo xiyyaa kan isin barsiisu jiru gama profaayilii sana kan tuqannaa achiin booda gama Google account jettu sana irratti tuqna. Gara seetiin keessaan nu isa security hajuu kana irratti tuqannaa yeroo tokkoof eegas boodaan ol oofna scroll goone eegas booda mana password jiru kana irratti tuqannaa yeroo tokkoof eegas boodaan appilikeeshinoonni dilii tokko kana jira itti barreessita eegas booda iddoo itti Google eegas booda passwordin email keenya as keessa jirti jechuudha. Boqotaa ijaa fakkaatu sanarratti tuqxan isiniif mul'isti jechuudha. Iddoo ijaa tana eegatu tuqxan booda passwordii isin irraanfattan isin garsiisa jechuudha. Akkasumas hordoftoota hordoftoota keenya viidiyoo keenya kanarraa akka waan guddaa barattan abdii qabna. Koomentii nuuf barreessaa. Share nu godhaa isin jala galatooma. Viidiyoo barnoota biraatti walitti deebinutti nagaan naaf tura.